Pirezidaantiin Ameerikaa Joe Biden dhiphuun namooma Tigraay tuumama jirtu fal barbaaduuf nam jaalisa cima jedhamu hoggana jiru tokko tolchee Itoophiyaatti erguun dhaga'a. Ameerikaan karaa horiitillee rakkoo Tigraay kan furuuf beessa Ameerikaa miiliyoona 52 dhangalaaftee jirti. Aabba Antooniyoo Bilinkan garee waraana Tigraay keessatti hirmaannaa qabdutti ammallee dhaabatee jira maalfaa jedha. Gabaas midhaasin qabu. Kaab Walloo waan arxumma fursii dhukaas baname namooti qulqulluun lamijjeefamuun dhaga'a. Haleellaan kunillee meeshaa ammayyaa gugurdaan tolfamee jedhamee jira. Reporter Hinka Kaayiroo irra dhagee lammiileen Oromoo manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran sababa beelaaf dheebuu jabduu rakkachuu jiranii jedha. Gara Riyaad bilbilee waan odeeffan qabna sanalleetti deebi'e. Pirezidaantii Tanzaaniyaa Joon Pompe Joosef Magufuli the bulldozer yookaan konkolaataa boorata jedhamuun yaamamuun bulchooti Afrikaa hedduun gadi dhagaam ibsachaa jiru. Oduun wal fakkaatuun niitiin ganni 61 Saamiyaa Hasan Saadoo nam kan bakka bu'uunaa dhilichoo Biidaaru Saalam jedhamte jirti. Oduu ala keessa xiinxalaaf filannee jirti. Jimaat bittoottees 19 barkum 2021